dheertuu rabbi isinitti haa kennu baay'ee takkaan isin jaaladha kana jibbitis kana jaalattes nagaa keessa jiraadhu kana jibbitu homaa rakkoon hin jiru ana wanni ati irra na jibbitu hin jiru asirra na argite malee jechuudha waa'een watakka wanti walitti nu buusu takka hin jiru warri na jaalatan warri na kabajanii wallahi hedduu takka onni irraayin isin jaaladha hedduu takka isin kabajaa warra nama kabajanii warra na jaalatanii fi hedduu kabaja isinii qaba jaalala isinii qaba egaa asumaanu dhugaan na dubbadhaa jetti yeroo kamiyyuu dhugaa dubbachuun si galee dhugaa dubbachuun firooman kuttu gisee hedduu jechuudha baay'inaan namni keenya gaafa ati dhugaa dubbattu sitti aara Joor Muhammad wanni qilintoo isa qaallitti isa galche jechuudha dhugaa dubbachuu isaati dhugaa dubbachuu qofaaf qaallitti seene Baqqalaa Garbaa waan dhugaa dubbatu qofaaf qaallitti seene kanarratti namni keenya kabeekame jechuudha wanni kun kabeekame dhugaa dubbannaan ati baagira dhumti kan kee like ni waan biraati jechuudha ilaalcha biraa sii kennan jechuudha soo saniifu amma wanti jiru egaa akkuma hundi keessan quba qabdanii OMN qaata sagalee addisuu araggaa ta'uudhaaf deemaa jechuudha OMN jechuun akka nuti beeknutti Joor Muhammad akka jedhetti jechuudha akka inni hayyuun kenna nuun jedhetti jechuudha akka goonni kenna nuun jedhetti miidiyaan OMN miidiyaa ummataati gaafa ummanni nurraa haa cufamu jedheen cufamaa jedhe Abbo mal rabbummaa abbo Joori rabbummaan fayyaa itti haa kennu wallahi bakkuma jirutti rabbiin umrii nuu haa dheeressu jechuudha nama akkatti sabaaf bakka sabaaf bitamu argitee beektaati sammuun isaa ummataaf bitama jechuudha ummataaf donqooroo ana malee jettu tanaa miti jechuudha wallaaltu ana malee jettu tanaa miti jechuudha hayyoota ofirraa dhiibdee kaaka addisuu araggaa kana ofirraa kaaka saggaa raarsaa kana fa'aa ofirraa dhiibdee kaaka maqaan isaa ittaana haftee fa'aa ofirraa dhiibdee saahiba addisuu araggaa ta'aa jirti jechuudha warri amma OMN harkaa qabna jettu jechuudha saahiba addisuu araggaa ta'aa jirti jechuudha OMN OBN wajji walitti dabaluudhaaf deemte jechuudha kana osoo arginu jechuudha shira dalagamaa jiru osoo arginu waan gubbaa kana guyyoo wariyootii fi ijoolleen Norway jirtu maali Kaayiroo jirtuu fi warri Kaayiroo jiru gaazexeessonni Kaayiroo jirtuu fi guyyoo wariyoo fa'aa Keeniyaa irraa hojjetu san qofa argaa jirtanis waan deemaa jiru jechuudha jarri qulqulluu waan ta'aniif qulqullummaa isaaniitiin hojjetaa jiran jechuudha baay'ee takkaa isaan galateeffachuu barbaachisa waan isaan beekan hin jiru waan OMN keessa isaan oduu qopheessuudha Amerikaan maal akka jette qopheessuudha Chaayinaan maal akka jette qopheessuudha oduu dubbisuudha kana jechuudha waa'een guyyoo waaree ofaa dalagan nu asumaan ammoo ijoolleen Kaayiroo jiranis gaazexeessonni Muhammad Fantaallee fa'aa Siraaj Sabaa fa'aa wanni isaan hojjetan jechuudha wanni isaan hojjetanii waan nama boonsu dhugaadha jechuudha kun waan bareeda isaan hojiin isaanii waan biraati immoo warri OMN hoogganummoota hojiin isaanii waan biraati kan adda baafadhaa beeka siigalee waan silaa OMN hojjechuu qabu dhoorkaa jiran jechuudha ammaan tanatti dhoorkaa warri sun jechuudha warri amma OMN harkaa qabna jedhu nama lamaan sun jechuudha haga amma wanni namni beekuu qabu dhugaan jirtu dhugaadha dhugaan inuma dubbatamte jechuudha dhugaan inuma dubbatamte OMN ka ummataati ummataatuyyuu furmaata itti godhuu danda'a jechuudha OMN kanama lamaati miti Kaayoo OMN dhaabbateeftu jira Oromiyaa tanaaf dhaabbate Oromoodhaaf dhaabbatee jechuudha OMN kanama dhuunfaatii miti nama tokko argitee galii galchuuf hin dhaabbanne nama tokkoof argitee namni tokko akka fedhe haa godhuufi miti jechuudha OMN daa'ifa ijoollee biyya Arabaa jirtuuti ifaajee warra biyya Faranjii jiruuti warri biyya keessa jiranis waggaa haga inni biyya tureetti itti ifaajaa turan jechuudha OMN dhugaan jirtu dhugaa numa dubbatan jechuudha sigale warri amma duraanin uguramne biyya galuurraa uguramne jedhaa ture jechuudha OMN keessa hojjannuuf biyyarraa nu uguranii joorfaayyuu baneedhaa seente amma booda maal goona jedhanii harka kennataa jiran jechuudha addisuu araggaa fa'aa wajjiniin waliigaltee uumaa jiran jechuudha kun argitee qaanyii salphina wallaahi laazim salphina jechuudha salphina gadiiti wallaahi laazim caba lafee duwidaati wallaahi dhugaa isiniin jedha adeemsa kanaan adeemsa amma jiruun jechuudha OMN Oromoon hayyuu qabdi Oromoon beekaa qabdi Oromoon argitee jaarsa qabdi manguddoo qabdi sheekaa jira qeeysi jira jechuudha sheekaa jira
qeessi jira. Oromoo wanni isiin godhuu qabdu jaarsa biyyaa yaamte, sheeka biyyaa yaamte, qeessii biyyaa yaamte, qeerroo keessaallee yaamtee nama baratanii jiran ijoolleenis. Hayyoota kenna warra amma OMN irraa fageessan. Ijoolleen lamaan sun namni lamaan sun OMN irraa fageessan jechuudha. Hayyoota kanniin fidanii yoo furmaata OMN fuula duraaf dhuguma miidiyaan kun akka ummataaf hojjetu yoo ka barbaadamu taate, miidiyaan kun dirqama ummataaf hojjechuu qaba yoo ka jedhan taate jechuudha. Gabbayanii sigalee gabbayanii jaarsonni dhufanii rakkinni OMN maali? Mallayni OMN eessa jira? Eenyu nyaate? Mallaqa OMN eessa geessan? Miliyoona meeqa doolaara miliyoona meeqaa san eessa geessanii amma dhabame ka jedhaa jiran? Mallayni miliyoona meeqaa bade ka jedhaa jiran eessa geessan? Eessa jira mallayni? Gaazexeessonni hojiirra ari'aman maaliif ari'aman? Hayyoonni OMN irratti duraan haasayan ka akka Tsaggaayee Araarsaa, Ittaanaa Haftee, Iskeel Gabbisaa fa'a rakkoon maayini ka OMN irraa ari'amaniif, ka OMN irraa ugguramaniif rakkinni maayini? Gaafa kana gabbaasanii qulqulleessanii OMN karaa sirrii irra deemuu danda'a jechuudha. Haga kun hin taanetti jechuudha. Haga kun hin taanetti OMN karaa qilee guddaarra Oromoo oofaa jira jechuudha. Siigalee. Oromoon nama amanuudhaan beekamti, qulqullummaadhaan beekamti, fayyaalummaadhaan beekamti. Fayyaalummaan deemtee OPDOtti aangoo kennine Joor Muhammad mana hidhaa galchite, Baqqalaa Garbaa mana hidhaa galchite, fayyaalummaan Haacaaluu Hundeessaa harka nyaatte jechuudha. Fayyaalummaan Oromoo biyya bulcha jennee akka Abiyyi Ahmad faayyuu Addisuu Araggaatiif taa'ee danda'a faayyuu amannee miskiinummaan qulqullummaan akka argitee aangoon Oromoo harkaa baatee argitee nafxanyatti galtu ka godhameef kana jechuudha. Fayyaalummaadha jechuudha. Qulqullummaa Oromooti jechuudha. Fayyaalummaan nama miidha. Dhugaa jirtu dubbadhu, dhugaa jirtu dubbadhu, dhugaa jirtu an akka mataa kiyyaatitti ni dubbadha jechuudha. Dhugaan jirtu ammoo OMN namni deemaa ni jiru nama lama, nama tokko jasantuyyuu akka barbaade godha, akka fedhetti abbaa fedhe argitee mallaqa haga fedhe waan fedheen godha, abbaa fedhe OMN irraa uggura, hayyoota Oromoo akka fedhe godha. Miidiyaa kanas barbaadu yoo argitee biyyatti walii galeeni ka Addisuu Araggaa fa'aan akka wal jalqaban haasaa walii galan kana yoo ka walii galan taate OMN qaasa bishaan dhugee jechuudha. Miidiyaan Oromoon qabdu tokkocha kana OMN kana. Miidiyaan kun miidiyaa hedduun isaa saatalaayit irratti ka dabru miti. I don't think kelloo miidiyaa kanallee reef eegalu jira waan ta'eef gargaarsi isaallee uummanni Oromoolee bira hin dhaabbanne bultum ennu ka jedhu tokko jalqabee ture saatalaayit irratti dabarsu ammaaf ka irra jiru adoonnoo. Miidiyaan uummanni Oromoo itti ifaajee bakka gaariidhaan ga'uu barbaadu OMN jechuudha. OMN jechuudha. Garuu OMN akka argitee amma deemaa jiruun adeemsa amma deemaa jiruun kanarraa badee jira jechuudha. Kun dhugaadha. Furmaanni kana hayyuutu ijaaree OMN hayyuumatu furmaata itti godhaa jechuudha. Hayyuutu furmaata itti godha. San ta'uu baannaanin Addisuu Araggaa eegalee jira. Addisuu Araggaa waan Addisuu Araggaatiin walii galaniin OMN akkaataa biyyatti itti galchanii fi akkatti Joor fa'aa yakkamtoota ittiin godhan, akkaataa Baqqalaa Garbaa fa'aa argitee ittiin argitee shororkeessaa ittiin godhan warruma biyya alaa kana jirurraa asumarraa jalqabaa jira jechuudha. Siigalee dhugaan jirtu arraafni haddooti. An faayidaan takka wanni ani argitee dhugaa jirtu dubbachuudhaaf malee faayidaan takka ani wanni ani faayidaan an argadhu dhugaa dubbachuurraa faayidaan an argadhu Oromoon bor arguudhaa deemte jechuudha dhugaa kiyya. Rakkina OMN qabu. Rakkina amma OMN keessa jiru. Rakkina warri OMN hoogganu jechuudha. OMN miti. OMN kama gaafa Joor deemuun isan. OMN ka biraati. Garuu ammoo rakkina marzii achi keessa jira ammaan tanatti jechuudha. Dabatu achi keessatti hojjetamaa jira jechuudha. Siigalee. Namni akka waan kana quban qabne hin jiru baay'ina. Akka keessa informationa keessaa gadi qilee rakkoo achi keessa jiru namni hin beekne malee namni asirra jiru hundi isaatu jechuudha. Akka argitee Tsaggaayee Araarsaa OMN irraa ugguran. Akka argitee Ittaanaa Haftee OMN irraa ugguran. Namni hin beekne hin jiru jechuudha. Ni beekan kana. Rakkoon sun ammoo maal akka ta'e namni hin beekne jechuudha. Namni hundinuu OMN irratti abboo Tsaggaayee Araarsaa nuu fida, Ittaanaa Haftee nuu fida, Iskeel Gabbisaa nuu fida, hayyoota Oromoo nuu fida. Biyya alaa kana yuunivarsiitii warra barsiisan, warra kutan, warra dandeettii siyaasaa qaban. Kanniin fidaa OMN irra jedhanii gaafachuu turan jechuudha Oromoon.
akira dhabanii ittiin callisne asii miti biyyarraa gaafachuu turan jechuudha. Ijoolleen biyya keessa jirtu. Biyya keessa kan jirtu. Saggaa Araarsaa nuuf fidaattee gaafachuu turte. Ittaan haftee nuuf fidaattee gaafachuu turte sa'a 24 jechuudha. Deebiin kun hafee namummaan tokkochi Saggaa Araarsaa wajjin yoo walii galteen qabaanne achumatti jedhaanii eenyu maqaan isaa ittaan hafteeti yoo walii galteen qabaanne achumatti jedhaanii OMN irraa uguraa jechuudha. Silaa seerri wayii lafa jiraate jechuudha. Akka wayita Jawaar hoogganuu sanitti. Akka wayita osoo Jawaar mana hidhaan seeninii san osoo dhugumaan hayxi lafa jiraate jechuudha. Osoo karaa sirriirra deemanii silaa har'a OMN akkuma durii jechuudha. Hamileen isaallee akkuma durii. Hamileen ummataallee akkuma durii. Hamileen gaazixeessotaallee akkuma durii. Mee hamilee OMN ilaalame. Hamilee du'aa ammaan tanatti mee ilaala. Gaazixeessottummaan OMN keessa hojjettu hamileen qabdu ammaan tana. Duubaa waan hojjetamaa jiru waan arganiif jechuudha. Bilbila gizee takkaatii waan fedhan akkana godhuu baattu amma keessaa si ariina waan jedhaniif waan sodaachisaniif jechuudha. Firiidamiin qabdu jechuudha. Bilbilaatii gaafadhaa waan kijibu. Bilbilii gaafadha. Ni sodaachisan. Si ariina jedhaniin ijoolleen tun baay'inaan ijoollee namni OMN keessa dalagu baay'inaan ijoollee biyya faranjii jiranii miti jechuudha. Gaazexeessonni OMN ijoollee biyya Afrikaa keessa jiran hundi isaanii. Fakkeenyaaf ni beektan jechuudha. Guyyoo Waariyoo faas, Abrahaam faas, Caaltuun faas, eenyummaas ijoolleen Kaayiroo jirtus hundi isaanii waan achi jiran. At least isaan benefiituma xiqqoo saniiniin at least jedhanii uumaa miti jedhanii jiraataa jiran jechuudha. Jiraataa jiran jechuudha. Hamileemmaan jaraatu jechuudha. Hamileemmaan gaazexeessota mee hamilee gaazexeessota wayita Jawaarfaa jiraniitiif kan malaalame akkatti isaan akkatti hamilee isaan qaban OMN kanaaf akkatti isaan fedhiidhaan hojjetan jechuudha. Ni yaadattan iyyuun hingidaa osoo rasaasni itti tokkofamu laayivii gaafa Haacaaluu ajjeesan jechuudha. Iyyuun hingidaa namni hin beekne hin jirtan natti fakkaatu. Ammaaf OMN keessa hojjetaa hin jiru. Osoo laayivii itti tokkosan viidiyoo addaan kutuu didee laayivii ila kunoo ila yoo nu dhayanis yoo maal godhanis jedhe laayivii waraabuu ture jechuudha. OMN Haacaaluu sirba wanti isaa reeffa isaa fuudhanii gaafa ambottiin deeman jechuudha. Laayivii waraabuu ture ila kunoo nuti tokkosu jiran ila kunoo akkana nu godhu jiran osoo inni jedhu jechuudha. Hamileedhaan confidence hamilee qaban mooraalii qaban jechuudha gisee sanitti laala. Yoo du'anis lubbuu fi kennanii hojjetan jechuudha gisee sanitti warra ijoolleen sunniin gaazexeessonni wittisanii jechuudha. Taammaa ammoo akkami beektaa? Maaltuuyyuu hamilee duraan qaban hamilee wayita duraanii qaban wayita Jawaarfaa jiran qaban amma maaltu hamilee dorgeessitti mo'an? Hoogganaa OMN tuyyuu diktaatara. Hoogganaa OMN tu waan an jedhe malee akkamatti waan an jedhe diddaa akka ijoollee xiqqoo kana mataa keessa sidhaa jedhe. Waan an jedhe fudhadhu kan sin jedhe godhi kan dhiisee dhiisiidha. Akkasii miti gaazexeessaan. Oduu takka gaafa funaanee fide akka amma Guyyoo Waariyoo gabaasa biyya alaa wayita jedhu argitee akkasitti walitti qopheeffatee qindeeffatee fidatee gulaalee fidate isaatu qopheeffatee fidatee akkasitti akka fedhetti dubbisaa jechuudha. Gaafa firiidamii dhabdee gaafa akka feetetti ati dubbachuu hin dandeenye gaafa akka feetetti fakkeenyuma xiqqoo akkasitti immoo. Ijoolleen deeggata loluu turan ijoolleen Kaayiroo jiran jechuudha. Loluu turan maaliifi intarvii mucaasanii maaliif gadhiisuu dhabanii jedhanii maaliif gadhiisuu dhabanii jedhanii wanni isaan loluu turan sun amma namni mucaan gaazexeessaa yookiin Siraaj Sabaa ka jedhamu suni ka intarvii isa godhe jechuudha. Siraaj Sabaa fi ka intarvii isa godhe OMN irra gadhiisuu dideeti miti. Intarvii godhe malee humna wayituu hin qabu mucaan waa tokkollee gochuu hin danda'u jechuudha. Siraaj Sabaaf intarvii isa godhe akka seeraatitti mucaa affeera intarvii isa godhe waliin haasayanii eegasanii saatalaayitii inni dabarsina gaafa jedhamu diktaatarri waan jiruufi diktaatarri sun noo jennaaniin noo bakka innillee waa tokko wanni inni godhu hin jiru bakka hin callisaa jechuudha. Rakkoon jiru kana akka amma deemaa jiru kanatti Addisuu Araggaatiyyuu biyya galfachuudhaaf deemaa jechuudha OMN. Isaan walii galee nama tokkocha nama lamaan sanii walii galee jechuudha. Kana callifnaani Oromooni miidiyaan isiin qabdu OMN addunyaa yeroo ammaa tanaa jechuudha.
addunyaan fakkeenyaaf hiriira Filisxeemiitii fi Israa'elii jidduutti wanti balaa amma dhiyeenya kana Filisxeemii fi Israa'el jidduutti ka'e kana jechuudha. Mee ilaala miidiyaadhaan mo'atan qawweenii miti Filisxeemiin. Miidiyaa wanni akka Arabaa miidiyaa qabu hin jiru kana dhugaadha ni beektan jechuudha. Miidiyaaleen Arabaa miidiyaaleen gurguddaan Aljaziiraan fakkeenyaaf ka biyya Qaatarii Dohaa ka warraati ka Arabootaati Aljaziiraan jechuudha. Miidiyaa guddaa addunyaan kun qabdu jechuudha. Miidiyaaleen xixiqqoon Arabni qabdu waan xiqqii miti likkin isaan beekamu jechuudha. Warri biyya Arabaa jirtan ni beektan jechuudha. Miidiyaan biyya Arabaa kana jiru waan xiqqii miidiyaadhaan mo'atan jechuudha. Miidiyaadhaan mo'atan. Faranjii qawwee qabdu. Israa'elii qawwee qabdu kan mo'ataniin miidiyaadhaan jechuudha Filisxeem. Oromoon miidiyaan isiin qabdu miidiyaa tokkocha kana ka isiin jaalattu miidiyaa tokkocha kana ammootu yuudam tokkocha akka fedhe godha. Fedhu hayyuu fedhe irraa ari'a, fedhu beekaa fedhe irraa ari'a, gaazexeessaa fedhe hojii irraa ari'a, mallaqa isaa akka fedhe godha, goofandimii bana, fedhuun cufaa. Kana jechuudha. Rakkoon jiru kana jechuudha. Osoo akka duraan Jowaar jiraate, Jowaaritti argitee dhugaa jirtu isatti maniitiin isaatu iyyuu furmaata itti barbaada jechuudha. Yoo boordii OMN keessas jiraachuu baate, yoo hoogganaa OMN illee ta'uu baate, at least Oromoon abbaan isiin qabdu Jawaar waan ta'eef isatti himatta jechuudha. Har'a Oromoon abbaan qabdu, nama itti himattu hin qabdu, rakkina isii nama itti himattu hin qabdu, wanni kun maal ta'e, maaf ta'e jettee namni isiin gaafattu hin jiru jechuudha. Soo saniifuu abbama barbaadetu iyyuu akka fedhetti akka fedhe godhaa jechuudha. Meelaal duraaniin hiriira fa'aa biyya keessa yaamuu turaniimi. Sii galee gizee jalqabaa Jowaar fa'aa mana hidhaa seenan Haacaaluun ajjeefame san namoonni jechuun amma maqaa isaanii illee yoo kaasuu baadde namni lamaan namni sadiin hiriira yaamuu turan jechuudha. Hiriira san maaf addaan kutan maal dhiisan? Lagannaa gabaa jedhaa turanii maa dhiisan? Waan adda addaa jira qabsoon karaa hedduun jira maa dhiisan maa callisan cim jira amma qabsoo mee maal argaa jirra mee qabsummaan amma jiru maa inni mee jira hin jiru jechuudha. Tattaaffii qeerroo biyya keessaati garaa jalaan waan hojjettu qeerroo biyya keessaa dhayanii waa lafaan dha'u naa ta'u xiyyiitiidhaan nama lafarraa fuudhu haa ta'u qeerroo biyya keessaatii fi abaa'oo bosona jiru ka jaalmarroodhaan hoogganamu qofaatu iyyuu waan danda'e hojjetaa jira jechuudha. Warra biyya keessa jiru Daawud Ibsaa wala Profeesar Maraaraan ukkaanfamanii jiran jechuudha. Dubbachuu hin danda'an. Dubbannaaniin akkam ukkaanfamanii jiran kana jechuun mana keessatti hidhamanii jiran jechuudha. Kun dhugaa jiru waan argaa jirru jechuudha. Dhugaa jirtu jechuudha. OMN eega ka murnaa ta'e eega ka nama tokkoo ta'e akkamumaan afaanuma kamiin gaafa OMN amma qo'e mee amma fakkeenyaaf har'aan tana waan gaariin godhamaan jiru namni hundinuu cacallise waan dalagamaa jiru kanaaf namni dubbataa jiru hin jiru. Hayyoota Oromoo OMN irraa ugguraman kaaka Addisuu Araggaa ennu maqaan isaa Tsaggaayee Araarsaa faan argitee hojii amma deemaa jiru kana Addisuu Araggaa biyyatti galfachuudhaaf Addisuu Araggaa hojiin Addisuu Araggaa OMN warra OMN keessa hojjetan warra informaationa kana dhageettanii jirtanii warra kana wajjin walitti adoonnoo biizinasni isaa walitti qaban adoonnoo maal akka ta'e hin beeku Addisuu Araggaa wajjin waliigalteen isaanii OMN biyyatti galchuudha. OMN gaafa biyya galchan Oromoon maal godhuudha? Maaliif? Yeroo Jowaar fa'aa mana hidhaa jiran kanatti Addisuu Araggaa maaliif gara OMN kanatti as fiffiigee OMN wajjin waliigaltee uumuu barbaadan? Maaliif? Maa barbaachise? Mee mallaqummaan OMN mee rabbi sodaadhaati mee yoon an dubbadhomaan tanatti wanni kun waan argitee like waan ani yookiin dhimma nama biraa irraa qabu waan akkasitti miti jechuudha. Dhugaan na dubbadhaa waan jettuuf dhugaa jirtu dubbadha. Mee mallaqummaan OMN mee warri biyya Arabaa jirtan mallaqa ni buuftanii. Ijoolleen Suudii Arabiyaa keessa jirtu mallaqa buusuudhaan beekamti. Ijoolleen Dubaay jirtu mallaqa buusuudhaan beekamti. Ijoolleen Kuwait keessa jiranii mallaqa OMN gargaaruudhaan beekamanii jechuudha. Ka biyya faranjii at least bal'ina irratti deeggaranii mee haa dhiifnu. Daifa xururratanii mana biyya Arabaa ijoollee biyya Arabaa jiran dubartii Arabaa danda'anii maatii ofii biyyatti gargaaru osoo danda'anii mallaqa maatii ofiitiif ergan san OMN ittiin gargaaraa turanii jechuudha. Mee mallayni suni eenyuun bira jira eessa jira eenyutu argaa qaba
mallaqa meeqatu jira adda baasaa gaafadha. Eenyu deeman OMN sila boordii qabaami sila akkas malee jechuudha. Miidiyaan tokko miidiyaa waan ta'eef amma mootummaa miti. OMN argitee miidiyaa mootummaatii miti. Miidiyaa dhuunfaatii miti. Miidiyaa uummataati. Osoo waan mootummaa taate dantaa isaa itti callistaa jechuudha. Mootummaan akka fedhe godhuu danda'a. Fakkeenyaaf OBN miidiyaa uummataatii miti. Miidiyaa mootummaati. Mootummaa waan fedhe godhuu danda'a. Waan OBN dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Maqaa Oromoo waan qabuuf OBN maqaa Oromoo qabaa. OBN waan jedhuuf waan afaan Oromootiin achirratti dubbatamuuf OBN waa'ee OBN dubbachuu hin dandeenyu. Maaliif OBN kan mootummaati. Waa'ee waaltaa dubbachuu hin dandeenyu. Waaltaan kan mootummaati. Mootummaan waan isa fayyadu qofa achirratti dabarsaa jechuudha. Faanaan kan isaati. ETV'n kan isaati kan namni hin beekne hin jiru jechuudha. Waa'ee isaa dubbachuun Oromoodhaan ilaallatu jechuudha. Amaaraas hin ilaallatu jechuudha. Guraagee Silxees hin ilaallatu. Amaaraatilis hin ilaallata. Maaliif kaayyoo isaanii oofa waan ta'eef. Kaayyoo Amaaraa waan oofuuf mootummaa Amaaraati waan ta'eef isokee Amaara koon qabu jechuudha. Ka Amaaraa isaan qeequs ni danda'anii sirreessuu ni danda'anii ni dhageettis qabanii fedhan argitee mootummaa sanis ofirraa jijjiiruu danda'anii fedhan mormuus danda'anii hiriiraas yoo bayan namni itti dubbatu hin jiru. ETV san keessa namni hojjetu gaazexeessonni argitee faana ETV waltaa hundi isaanii ka isaaniiti. Ka isaanii argitee sun ka isaanii jechuu hin dandeettu. Mootummaa isaanii waan ta'eef jechuudha. Kanaaf miidiyaalee mootummaa qeequun yookiin ammoo karaa sirrii irra hin jirtu karaa sirrii irra deebii jechuun hin dandeettu. Garuu OMN fakkeenyaaf amma miidiyaan Oromoo keelloo miidiyaan faani jiranii keelloo miidiyaa kana ni arge malee keelloo miidiyaan keenyu akka ta'e irraa hin beeku. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Keelloo miidiyaa eenyu hoogganaa kama haasa'u dhufeetumaan keelloo miidiyaa peejii marge malee jechuudha. Keelloo miidiyaan eessaa akka dhufe hojiin isaa maali kaayyoon isaa maal akka ta'e eenyu akka ijaare yoonni irraa beenu hin jiru jechuudha margina. Kabiraatis miidiyaalee tanniinis peejiin babbanamtee akkana jejjetu tunniinis wanti inni irraa beekamu hin jiru jechuudha. Meebii ka dhuunfaa yoo ta'es itti bilbiltee nama dhuunfaa saniin gaafachuu ni dandeetta. Daayirektarri miidiyaa sanii yoo jiraate itti bilbiltee gaafachuu dandeetta jechuudha. Daayirektarri OMN ka ammaa hin jiru. Maqaadhaaf Muhammad eenyu jettaniin gurbaa saniin maqaan. Mucaa tokko ni jira kaama maqaadhaaf Muhammad eenyu jedhamee dhiyeenya kana OMN daayirektara OMN itti jedhamee ka dhufe ni jira jechuudha. Garuu daayirektara OMN ta'uu waan irraa beenu hin jiru. Daayirektara OMN eegatee hojii OMN keessatti waan OMN keessatti dalagamu quba qabaachuu quban qabu. Quban qabu jechuudha. Soo saniifuu Oromoon jaarsa qabdi, Oromoon beekaa qabdi, Oromoon hayyuu qabdi. Akkuma kanaan duraa jechuudha. OMN karaa sirrii irratti deebi'ee ni dalaga taanaan jechuudha. Ni hojjeta taanaan karaa sirrii irratti deebi'ee hojjechuudha. Hin hojjetu taanaan warri OMN harkaa qaban, warri OMN hogganna jedhan namni lamaan sadiin suni warri dhuunfaaf miidiyaa uummataa akka argitee peejii feesbuuka dhuunfaatitti akka fedhan godhan mallaqa uummataa akka fedhan godhan gadhiisanii keessaa deemuun dirqama jechuudha. Dirqama kun dirqama seenaatillee jara na bar Jawaar wanni inni nutti dhiisee nu biraa deeme miidiyaa tokkocha kana. Wanni inni uummataa lafa kaa'ee deeme waan irraa waa barachuu qabsoo irraa barachuu ka sammuu kenna argitee bilisoomsuuti sammuu bilisa baase Oromoo. Gabrummaa keessaa sammuu gabrummaa keessa haa jiraannu malee Oromoon sammuudhaan bilisoomee jira jechuudha. Waan Jooriin irraa barateen sammuun Oromoodhaan bilisoomee jira. San kasanirra dabre sammuu Oromoo bilisoomsu konfidensii hamilee itti horuu san bira ka dabre Jowaar Muhammad wanni inni nu dhiisee deeme wanni inni nu dhiisee mana hidhaa seene miidiyaa OMN jechuudha. Miidiyaan OMN kan inni uummataa dhiisee deeme har'a miidiyaa nama dhuunfaati. Dhuunfatu akka fedhee godhaa akka fedhetti taphataa jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru Oromoon hayyuu qabdii beekaa qabdii yoo gaafachuu jalqabdanii jiraattan akkuma itti jalqabdanitti itti fufaa warri wal gaafataa jirtanis ni jirta waan ta'eef
waan gaariidha warri jalqabdanii hayyoonni biyya faranjii keessa jirtanii jaarsonni illee warri waan kana qorataa jirtanii waan gaariidha qoradha hayyoota sanis dubbisa ittaana haftee dubbisa Tsaggaayee Araarsaas dubbisa warra OMN hogganu qofan dubbisina gaafadha rakkoon maayini maaliif hagammaa irraa isin ugguran OMN irraa kun beekamuu qaba gaafadha gaafachuun dirqamaa jechuudha eega san beetanii booda furmaanni kan itti aanu OMN neennoo akka hogganu qabeenyi OMN eessa akka jiru gaazexeessota OMN eenyu akka hogganu furmaanni fuula duraa hoo ummataaf maali falli maali kanneen achi booda itti deebi'anii gaafachuun ni danda'ama jechuudha soo saniifu furmaanni jiru tana furmaanni jiru kana jechuudha soo saniifu yeroo gabaabduu keessatti akkuma duraanii ittaana haftee OMN irratti arguu barbaanna Tsaggaayee Araarsaa arguu barbaanna Isqeel Gabbisaa arguu barbaanna kanan ta'u taanaanin furmaanni jiru OMN gadi dhiisanii warri amma OMN harka qabatee akka fedhe godhaa jiru kun OMN gadi dhiisee keessaa yaa'uudha jechuudha kana furmaanni jiru kana Sambira kadabre OMN ka dhuunfaa ta'uu waan hin dandeenye furmaanni jiru kana waan ta'eef inni biraa arra biltsiginnaani surprise nu goote surprise isin nu goote ajaa'iba waan isin Finfinnee keessatti arra lafa kenniteef giddugala aadaa Amaaraa Finfinneen ka Amaaraati jechuudha Finfinneen handhuura Oromiyaa osoo hin ta'in handhuura Amaaraa akka taate Abiyyi Ahmad irra waan takka achi argitee harka dhahaa oolee gammadaa oolee alaabaa Miniliksan dhungatee jedhee itti dhungatee irra lafa dhahee akkasitti wanti jedhaa oolee kanaaf surprise taanee jirra maaliif anyway hedduullee surprise akka nun goone ni beekna jechuudha adeemsi isaanii Oromoo tan harka Finfinnee baasuu faayidaa Oromoo dhabsiisuu Oromoo argitee biyya isaa irratti salphisuu akka taate kana nuuf haaraya waan hin taaneefi waan Abiyyi Ahmadis hedduu surprise nama godhu warri waan har'a Finfinnee keessatti Adaanech Abeebeetii fi Abiyyi Ahmad godhaniif hedduu takka isin hin cinqamin sammuun maaliif nuti Finfinnee miti namayyuu dhabaa jirra jechuudha lafti achiin sochootu Finfinneen waggaarraallee kana boodas achuma jirte jechuudha Finfinneen kana durallee gaafa Wayyaaneettis achuma turte gaafa Minilikis achuma turte gaafa Wayyaaneettis achuma turte har'as gaafa Naftanyaan biyya qabatte gaafa Abiyyi Ahmad ilmi diqaalaa biyya qabateillee kunoo achuma jirte jechuudha ka Finfinnee isin arsin galmi inni ijaares lafti inni ijaarsises rakkoo hin qabu firfirsaa guyyaa takka qeerroon itti yaate gara facaaftu sun homaa miti no problem ka argitee lafa isaan dhufanii irra ijaaratanis no problem furmaanni jiru kasi aarsuu qabu nama nurraa du'u jira namatu nurraa hidhamu jira hayyuutu nurraa du'aa jira qeerroo lafaa dhufaa jiru kichuu lafaa dhufaa jiru tuyyuu du'aa jiraa jechuu ka akka Amaanu'el mucaa daa'ima kichuu addabaabaa irratti ajjeesan san jechuudha siigalee nama ijoollee daa'ima lafaa dhuftu tuyi maqaa shaneetiin maqaa abbaa torbeetiin ajjeefamaa jira jechuudha kanatu si aarsuu qaba malee gaafa gabrummaa keessaa baate Finfinnees ni deeffatta feetu akkuma isaan kunnoo Gondar irraa dhufanii Finfinneen kennaa jedhan san nullee gaafa bilisummaa irratti Bahar Daar kennaa jechuu ni dandeenya jechuudha rakkoon hin jiru Gondar kennaa jennaan jechuu gaafsan Gondar kennaa Goojjam kennaa Bahar Daar kennaa Oromoon tun bara haqa namaatti achi tarkaanfattee waan namaatiin kiyya jechuun barbaaddu malee Oromoon akka Finfinneen kiyya jettu Bahar Daar kiyya osoo jette Finfinneen keeti Bahar Daar nutti hin tuqini dhufa bar soo saniifu wanni amma godhamaa jiru wanni Finfinnee keessatti dalagamaa jiru Amaara lafa qabsiisanii Oromoo lafarraa balleessuuf dhiibuuf hojjetamaa jiru
Gaafa gabrummaa tana keessaa baane nutis bakka keenya deebuu dandeenya jechuudha. Maqaalee amma irraa jijjiirame Finfinnee irraa maqaalee naannolee magaalaa keessa Piyaansaa fi Jinnii jedhanii Xooraaliyochii fi maalii jedhanii maqaa itti baasan kana jechuudha. Gaafa aangoo argitee harkaan gayattee humna qabaattee bilisoomtee jettee no problem. Atillee maqaa kan keetti baafattee karaa akkuma asin dura karaa Taaddasaa Birruu maalii addabaabaayee waaqoo guutuu maalii jedhamaa ture san jechuudha. Kama Adaamaa keessatti itti mogga'ee fakkeenyaaf akkanumaan fageessinee waan fagoo saniin mataa nu dhukkuma malee jechuudha. Namni keenya kamtuyyuu maqaalee Adaamaa keessatti mogga'e eenyu itti yaamaa jirame? Itti yaamamaa jira maqaan itti yaamamaa jira. Adaamaa keessatti maqaa baay'ee toogana wanti mogga'ee jira jechuudha. Maqaa goototaatiin. Namni itti yaamu jiru. Akka Gammachuun jedhe Dr. Gammachuun jedhe Finfinnee kana keessa ka harka wal qabatee afaan Amaaraa haasaa deemu hundi isaatu Oromoodha. Yoo achi ilaaltu Amaara seetaa jedhe. Garuu ka harka wal qabatee waliin kolfaa haasaa deemu hundi isaatu ofii Oromoodha jedhe ofii afaan Amaaraa haasaa. Gabrummaa dura haga bilisoomsunutti nama keenya laalame. Yoo nama 5 yookiin nama 3 mana keessa jiraatan yookiin bakka mana nyaataa haa taatu mana keessa haa taatu namni Amaaraa wayii yoo dhufee alaa hoseene namni sun hundi isaatu Oromoo 5 mana keessa jiru nama tokkocha afaan Amaaraa haasa'u hoseene saniif afaan Amaaraa haasa'u hundinuu dhiisee afaan Oromoo yoo jalqaba afaan Oromoo haasa'u jiraate kan beeyni illee itti caccabsee du'ee jala du'ee afaan Amaaraa sana haasa'uudhaaf deemaa jechuudha. Dura of hin bilisoomsin of hin taane jechuudha. Isaan garuu ati inni tokkochi ati namni 5 yoo alaa itti hoseente afaan ofii malee sitti naasa'u. Eritiriyaan tun jechuudha. Eritiriyaa uummata Eritiriyaa kana warri biyya alaa keessa jirtan ni beektan jechuudha. Afaan feetetti haasa'eeti. Afaan ofii sitti haasa'a beekaan. Wallaaleetii miti bari jazbaa si fakkaata fi yeroo akkatti haasoitu yeroo ati asii achi ilaaltu kuni jazbaa maali afaan akka afaan Tigree beekuu Tigree natti haasa'a jettaati. Garuu inni beekee afaan ofii guddisuudhaaf afaan of beekeeti wallaaleetii miti. Yoo ati Ingiliishitti haasoitte si wajjin haasa'u ni beeka. Arabii yoo itti haasoitte ni beeka. Beekeeti. So sanaafuu Oromoon haga bee akkas taatutti haga akkas bakka sanitti deebitutti jechuudha. Haga of bilisoomsututti fagoo jirra jechuudha. Akka amma deemaa jirrutti. Afaan kennaanuu boonuun sabboonummaadha jechuudha. Afaan ofiitiin boonuun. Namni kennaa. Gaafa afaan Amaaraa haasa'u kun dhugaa jiru. Gaafa afaan Amaaraa haasa'u araada beekaadha hayyuudha. Afaan Amaaraa yoo haasa'utti ati immoo ijoollee magaalaati bakka araadaadhaa si malee namni hin jiru bakka si malee namni hin jiru jechuudha. Akkas taate dubbiin. So saniifu beekuun ammoo barbaachisaadha. Ila akkanan dogongorsiifne. Beekuun afaan Amaaraas ta'ee afaan Tigree, afaan Silxee ta'ee afaan Walaayitaa, afaan Sidaamaas ta'ee afaan biraa Affaarii baradhaa beekaa. Garuu keessan san lafan kaa'in hangatina itti dubbadhaa itti fayyadamaa jechumaaf. Hedduu takka isin jaaladhaa fayyaa naa taati galatooma ulfaadhaa rabbi fayyaa isinitti haa kennu isin jaaladha hedduu takka isin jaaladha. Warra OMN warra Addis Waraggaatiin sa'aatii 24 walii bilbilu. Warra amma OMN hoggana jedhu nama 2-3 san jechuudha. Nama 2-3 ka amma qabaan ganna dhiisa. Ittaana haftee yoo OMN irra dhufe qabaa ganna dhiisa. Yoo Tsaggaayee Araarsaa OMN irra dhufe ani du'ee bada warra jedhu kun jechuudha. Warra Addis Waraggaatiin chaat walii godhu sa'aatii 24 walii bilbilu jechuudha. Hin barbaadan. Amma inumaayyuu oofanii eessa dhufanii jiranii oofanii deemanii dubbii jechuudha. Oduu biyya keessaa kan gabaafamne irratti hojjechuu mara jalqaban jechuudha. Warra biyyatti gale ka akka eenyu maqaan isaa